qabsiifamee kun hin futtaa jechuudha keessaa ba'a. Hamma Bismillahirrahmanirrahim. Kunis kana jechuudha laltanii mootii raasii jechuudha kan inni isinitti agarsiisu gadaanaa irraan isinitti agarsiisa. Kanaa gadi gadaanaan illee jira. Tiraasiin kun qarshiin isaa qarshii 250 kun jechuudha. Isin kun kanaa gadi immoo istira 200 jira. Teensuudhaanii isa kana hin ulfaata jechuudha. Keessoo isaa hunduma isaa yoo keetan isinitti agarsiisa tiraasii waan jarree irraa hojjetan jechuudha. Innaa kunis abujadii jedhama. Keessoo isaa jirbii dakkuuma argee itti galanatti fakkaata. Innaa Addis Ababaadhuma dhufa haala kanaan hojjetame. Asitti illee ni hojjetama. Kun immoo 350. Tiraasii kana yeroo binnu maraxnee fuchuu qabna jechuudha. Maaliif qixxeen nufuu biccuu guddaa kan hin guunne maal ta'e dhufa gatii ta'ennaan an jalqaba akka firaashii tiraasiin bu'eenaan maraxee jiruma jimlaa biraa fuudha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kunuunsa kanaa maamayyee lafatti narcaasiin isa kana jechuudha. Kun as dhiyeenya jalqabamee soo dhiyeenya jechuudha. Yeroo jalqabaatti kan hin bite kana yeroo waa gaarii argeen utuma namni hin ajajatiin biteef bira kaa'aa. Kuni hamma ta'e isa sanarra wayyaa haphiidhallee inni amma sun inni ulfaata jirrammaa suni haphina qabaa guutuudha. Homaan jedhu bareedaadha. Inni gatiin isaa birrii 350. Inni kun jechuudha. Itti kan kanaa gadi illee jijjiira firaashiin tiraasiin. Innaa isa amma ta'eef badaa faayidaa hin qabne anuu bitaa isiniin hin jedhu. Maaliif ijumayyuu isin hin jabeessu. Itti aansuudhaan isa kana tiraasii cimaan bareedaan immoo isa kana duraanii taayigarii faabirikaadhuma firaashii kanaatii kan dhufu ispoonjii qulqulluu jira ture. Duraan jechuudha bicate waggaa 2 dura waan akkasii namoota baay'eedhaa biteera. Garuu isuma yeroo tokko bicatee dhufaa maal jedha utuma jedhuudhaan woban godhu dhabeen dhiisee isa kan ofii kootii Addis Ababarraa ajajaan hojjechiisee fiduu jalqabe jechuudha. Maaliif kun baay'ee tokko bareedaadha. Boondidii fi ispoonjii irraa kan inni hojjetame cimina qabaa hin ulfaatu baay'ee tokko jechuudha. Firaashii bareeda tiraasii bareedaa kan ta'e jechuudha. Inni kun hin ulfaatullee cimaadhallee nama waggaa tokko fayyadameera. Ol hin jenne gadi hin jenne achuma taa'a jechuudha calluma hidhee. Innaa ala afamus ija nama jabeessaa ni bareeda. Kanaaf kana badaa bareedaadha walitti. Firaashiin boondidii kuniif tiraasiin boondidii kun bareedaadha. Ndawum Arabiyaa Majlisiirrayyuu wayya. Isa kanatti qiyyaarii 2 carqii kafeef carqii Arabiyaa Majlisii hojjechiifatanii kana keessaa baasanii isaatii barbaadanitti miiccanii yeroo barbaadanitti illee carqiitti qayyaratanii itti fayyadamuun bareedaadhaan isin jedha. Itti aansuudhaan immoo kana isin kun beebii tiraasiidha. Ispoonjiidha jechuudha keessoonsi. Beebii tiraasii isii kanarrattan yeroo isin beebii tiraasii maxxanu kanarrattan carqii isinii hodhisiisa jechuudha. Maaliif kun magaalaa yoo carqii isii duwwaa hojjechiifattanii beebitti kan haala salphaan argachuu hin dandeessanu. Magaaluma Jimmaa keessa yoo hojjete bakka 2 wahii dhufa jechuudha Addis Ababarraa. Innaa ammas isii kana maaliin godhaanii carqii kabarii jechuudha. Kabariin jalqaba irratti hodhisiisa kanarratti. Maaliif jennaan kun ispoonjii maastishiidhaan qabsiifamee kun hin futtaa jechuudha keessaa ba'a. Hamma kana yeroodhuma anuu mana fidu yeroo makiinarra mala sifachi bubbu'u ni xaxxaaxa. Kanaaf gaafa isin immoo mana galfattanii carqii sarara keessatti hodhame irraa baastanii miiccitanuu kun akka kana isin jalaa taa'a jechuudha. Lamuu kun faffaca'eedhuma. Kun keessa isaa ispoonjiidha. Ispoonjii qulqulluutu walitti haramee innaa isii kanarratti illee kabariin isinii hodhisiisa. Yaaduma mataa koorraan kan ka'e jechuudha. Namni akkasitti hojjetu hin jiru. Beebii alaa ajajattanuu akkuma kanatti carqii bifa barbaadaniin biyya biraatti illee akkasumatti hin argaan. Carqii bifa barbaadan filattan sanaan irratti isinii hodhanii isinii kennu. Garuu bor gaafa biyya mana galfattanii isa kana irraa baasuu miiccuudha irraa baastanii inni kun keessotti akkana ta'ee ciccitee keessaa harca'ee argitu jechuudha. Isa sana goskitanii afuu'attanuu kanas jecha walitti funaanuu kisaaraadha. Kanaaf isii kanarratti illee anarraas ta'e nama biraarraas ta'e yeroo ajajattanu beebii kabarii irratti naa hodhaa jedha. Kabariisi namni nama nagahu garuu ata'ugaa itti madhaa.
maaliif jennaani namoonni baay'een asirraa kan ilaaltanu akkuma an jiru kana fa'itti kooppii godhamee namatti ergamee lakkoofsa kooti wajjin amma fakkeenyaaf kan akkasitti qabeen jira miti iskiriinshuut gootanii maatii keessanitti ergitu yookiin hiriyaa ollaa keessanitti ergitanii gatiiwwan kanaa meeqanaa hojjechiisettanii natti ergitu wallaahi namaatti as deebisee natti ergee kuni lakkoofsa keetii ijoolleetu biyya alaarraa natti ergite eessatti hojjetta meeqanaan hojjettu jedhanii na gaafatu jechuudha ilaa innaa kanaaf ani isinitti maraa rakkoon qabu ani dhimma kootiin asirratti bahee gatiisaa isinitti beeksisee fedha kootiin jechuudha isinii maraa rakkoon qabu abbaa feetan ajajachuu dandeessu dirqamaan irraa bitaa qofa miti innaa keessumaan qofa nan dadhabsiisinaa malee waan hin ajajanneef innaa akkasiin isiniin jedha mimmi as biratti diraasiiwwan keenya kunneen maalirraa akka hojjetamuun isinitti agarsiisa jechuudha keessoosaa hiikee maaliif anis ofii kootii ilaaleera duraan jechuudha waan kamiyyuu yeroo bitu keessasaa irra keessasaa duubasaa maalisaatiin ol qabee qaqqabee ilaala jechuudha amma fakkeenyaaf inni birii 200 tokkuma tiraasummaan jiraas wanti jarri irraa hojjetamanus deebisee nodha rakkoon qabu ilaa argitanii 200 kun waan inni irraa hojjetamu 250 fi 300 argitanii waan inni irraa hojjetamu ilaala wallaahi laaziim kanumatu haramee Addis Abaarraa fe'amee dhufa jechuudha asitti illee ni hojjetama carqii jeccitaa waan argeen tiraasii isa 250 fi 350 guddina bicinaa wal caale malee keessumsaa kanuma jechuudha akkasii amma moosa kam ilaallaa meerri maamii maqasiin viidiyoon dheerataa achiin immoo moosa kam ilaallaa isa 350 kana jechuudha isa haaraa dhufe kana ilaallame keessoosaa waan fakkaatu maalirraa akka hojjetan ilaalla qaasammoo Arkee deemi ati Bismillahirrahmanirrahim ilaa kunis kana jechuudha laaltanii inni kun waan si laallatu miti maama malakkati shimtee nala ispoonjii amma ta'e qaqqaba garuu ispoonjii wal mammakaadha kana gaalaanni 350 kun asitti ilaali keessoo samii maaltu jira ilaali immoo isa cimaa bareedaa ilaalla jechuudha walumaan isaanii ofii kootii fichisiisu inni kun isa babbaabrii 500 isa kana kaantiraasii gaarii isinii bituudha gabaarraa dhabeetan isa kana ofii kootiin ajajaan isinii fichisiisa jechuudha maaliif hin jiru naggaadee jira jimmaa baay'inaan gurguran bira hin jiru kun maaliif namni hin bitu namni biyya keenya waan gaarii hin bitu gatii ta'e naggaadeenis waan gaarii hin fidan looma gatii madaalawaa fidu jechuudha inni immoo laalaa boondidii firfaarii irraa hojjetama jechuudha yeroo darbe asitti asii jimmaa bitee isuma jedhanii natti gurguran yeroon keessa saabanii ilaalu isuma sana natti ta'e jechuudha nan dhiiseetan booda kan ofumaa Addis Abaarraa amma ajaja keessaniitiin fichisiisuu jammaree kun gadis ilaa boondidiidha boondidii fi ispoonjiitu wal makamee gadis hin jedhu laa ispoonjiin irra keessa galallee laasa furdaadha si ammaa sana argitan miti si haphii gadaantuudha kan isii jira ammaa akkasii isa kana dirqama isa kana bitaa fi miti wanti akkana wal bira qabee isin agarsiisu'an kanarraayis faayidaan koo tokkuma ana garuu manni isa irra gaarii bitadha yeroo bitattan isa jedhamu fanii inni kun waggaa tokko geerar kan ofii kootii fayyadamuu jammaree manaafuu waliin jennee gadi hin jennee boondidii qulqulluudha bareedaadha 500 amma garuu gatiin makiinaan gadda yeroon feesisee fidu dabaleeraa maal jennaan gatiidhuma duraatiin kaffalee egaa yeroo isattaan yeroo